Keessummaan guyyaa irraa obbo Jawaar Mohaammed namoota biroo wajjin ta'uun gara galma kanaatti dhufaa jiru akka hamileedhaan nu simattan kabajaadhaan isin gaafanna. Over there. Galatoomaa hundi keessanuu taa'aa sagantaan akka armaan gaditti isin beeksisa. Sagantaa waan hedduu ofirraa hin qabnu sagantaan goonu eebba maanguddootiin jalqabnee gara sagantaa obbo Jawaar Mohaammed qabatanii nu dhufanitti ceenaa jaarsota garanatti waamadhaa namoota sadii jaarsota biyyaa Abbaa Hasan Sheekh Abdurrahiimii fi Dr. Taaddasaa Nagaasaa garana baatanii eebba gabaabduudhaan akka sagantaa kana nu jalqabsiistan garanatti isin affeera. Abbaa Hasan Sheekh Abdurrahiim Dr. Taaddasaa Nagaasaa garana kottaa. Yeah, kottaa. Sagantaa kana kan waraabaa jiru miidiyaa OMN qofa saniin alatti ka jirtan please record is not allowed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو نركسي من قدون عمري نجعل الأسجراني أمو إمامكينا ندور درسنا انجرانيتين إسان دور دبتا أجراسني فكانت الله لدي فم سنغافة عمري نناتو إسان الرا دقاء المسانيتي أمو أكا أمانتيتي تسيتو نهنغا فجأنيت أسنا دبرساني أول فاتاني من قدون تين هر أقويا قدا أرومو بقى نقان نفتن سنين درتي بوليس سكين جوارين المكيسن حيرو الدوك أمتك أنا فقرتي قتيب أرباج سجوفا كفلا كتوري هر أمو قويا هر أبك كانت والأرقيني حواسك أنا والأرقون حمتو أقامي قد أمتجلا ربين باسي بك كانت أرقمو كينا ربي كينا فارفتو الرجل الحمد لله رب العالمين بقى ربي نقهان والنو أرقسيس سينجن بقى ربي حمتو الحمد لله حمتو يا دمتي جلا بقى ربي سباس جناني أكسما قرتي أمني أرمو كاد أوام سكنا أواتني دفتن هدو غلطو ما سنين جنة سلا يرول وانجر تود أمسا سنقبنو أسما كيستي أمني أرمو أمان تنا يحال أما إني قرتي كران أما الرجل ركون كرا أبصافي إيغاسي غرصافي واحد دون برباچ سوان تأف كان اللي من قدوني هنجراني أما نو أغرتي إكرال لله فاكا إنو لولو تجرا ورب نور راقون إنو نمدو إقياما ديبي أم بين مليك أما ديبي كان اللي أغرر أما وانقونو كاغرتي سبري ولا هاد أغيفنو رمون نغاها نها نغا كينها جمسنو يو أمو أغرتي كاربين فرجنو في دجني أبدي ربي براك أمنا
kaleessa illee du'aayi ummata keenyaatiif du'aayi manguddootiif du'aayi sheekotaatiif du'aayi qeessonni bakka jiranii mana charchii mana itti rabbi waaqa kadhatanirraa kadhataniin ummanni oromoo mataa walitti deebisee ummanni oromoo qabsaa'ee ummanni oromoo lafee ilmaan ijoollee isaaniitiin ifaa aduu baate tana argine waan kana rabbiin bakkaan nu haa ga'u waan oromoon argite kana rabbi bakkaan nu haa ga'u kabaja oromoo rabbitti haa kennu amiite jabeessa bakka tana sirri kaleessa illee tanaan isinii fuuneen beeytaniimi yoo diddanillee fuudhullee hin dandeenna waan keenna ka kennine deeffachuu hin dandeenna nu nama nuun taane akkanuma kana miti du'aayin isin geegessine du'aayin isini kennine ummanni oromoo yeroon amma jirtu oromoon ta durii caala walitti deebi'uun yaada walitti deebifachuun tokkummaa fi cimsuun barbaachisaa waan ta'eef tana isinit dhaamanna jawaariin illee kalee du'aayin itti kennine du'aayin deeme ammallee du'aayi goonee fi gadhiifna ijji hamtuu isan laalin jennee du'aayi goonaaf waan hamtuu rabbi isarraa haa dhoolu gufuu gufaata kanarraa haa kaasu waan hin taane oromoo irraa rabbi haa qabu وان أرمت جواب ربي بيه دارا يد ربي هار وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كربي جسانتي بيه ربي جساني هابوس همتون أرمون أرجين أرمو جالة شيء نكون كذا ولا أرمو دواي ولا كناني جنبي بيتها أنما بني آدم تيجي بني جالة نما أقاد بتوني جالة نما حق أدوب بتوني جالة نما أران جالة نمو نما أرى ربي لين جالة تون لين جالة كناف ليفهم أنا من قدرة سوريجرا إسانيف دبر جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا قلتني أبليان ألوتا كبيتك كدي قال فين وللرابانة درسة نمتي شتوكتو دامو أسوجر أنيني بيديدا كانت دلته هيو واجر جران قاف أني بدي باي جرجان مال جنان كدلت هالكني دكنا إفان إنجرو kana dhengi an ilmadhiirratti na dhenguu qabani an dhurarraa namuruu qabani dukkana kana dhengite dubartii dayaasan irratti jarjaraa turte isitu milaacii qaraatiin garaa kiyyarraa mure ani sabiyyi adoo xiqqoma kana tuyxu taate an arran jiru gaafa ani badee bayee jedhe jar wanni jawaaritti dheengadda aggaamame suni akkasitti ilaallanu aggaammi sanii waan oromoon ta'e agarre adoo haalli sun ka ugurga'u taate akkinu jirru akkanaa miti kanaaf akkuma shayni kenna karaa baasan jawaar baga hamtuu san jalaa rabbi si baase itti aansee jagnoota si marsitee si eeydu wareegama barbaachisu kaffalla malee bineensatti dhiifneen galle joollee jette san ammas kabajaan kenna akka ummata alaatti isaan haa ga'u oromoon walirraa dheessuun qabu dheengadda ijoolleen lama yuunivarsitii keessatti wareegamnaan warri gabbahuu dadhabes nyaata didee barnoota didee oromiyaa bakka jirurraa soomee kun kacarraa argate gabbay wanni nu abdan dhaloota kiyyaa miti dhaloota natti aanuufiti akka akaakayyuutitti illee walaale dhaloonni ammaa achi roorroo ufittin dhiisu walillee wallaalu kakaleessa oromummaa keessan baraajaniini gorsaa turan rabbi gadi baasee jira namni tokko irraa duu wal bira dhaabatti lafti takka tuqamtu akka bara dheengaddaa burraayyuun ta'inna sabbataan kenna jaansanitti abdii guddan nurra jira dhaloonni jawaar kanaaf anillee wanni jedhu mee laala ummata gadhe amma wanni dubbata hundi miidiyaan jawaarri seeratti nu haa kalaa'u nu haa gaafatamuu jira nu nama yakka hojjete biyya teennatti ufi ka qawwee mana amantii xillaatii jedhanii fi masqalii fi baabiliin taa'uu qabutti magaazana godhan hin dubbannu nu ija takkitti miidiyaa tokkichaa fi gurbaa oromoo irraa dubbatutti addunyaan tun sochootu itti farramne jettu yoo isaan miliyoona 2 farraman nu miliyoona 50 akka bitishinii kenninuuf wallaalanii afaan banan mee arra ala kana maal godhan qorra kana keessa ma yuunivarsiitiin bal'aan oromiyaa keessa jira ilmaan saboota kan ummata nu keessa qubatu dhiisi biyya biraati dhufee nu keessa jira joollee xaartee yuunivarsiitii isaanitti erginu tuttuquun
ummata namni kenna eessa jira sabni kenna eessa kakalee gootaraa namaa ijaare kalafa naa kennin qota na bulchi jedhe ka carraa argatee nagadee achi keessatti jiru hundi arra biyya keessatti dhufee qubate dhiisee nu amma dabra biraan kenna jennee achi yoo dhayne hin dubban gondar kenna jennee achitti biyya teessani jennee nu qubsiisee yoo jenne malee hin dubban gojjamitti infalmaan kam oromiyaa keessa qubatanii tiyya warri jiru hagam uf beekanii annaan galu kanaaf ani wanni dubbadhu shayni kenna waa dumani keessa kennatti waan keessa kenna haadho ifan tokkummaan kenna misaa'eliidha tokkummaan kenna ajabaatu jawaar rabbi si baase ummanni agasi jaalatu umma namni ulee darbatee bakka isiin buutu arge uf beeka ati ulee darbitee alolloo jedhanis darbitee bakka buutu argitee jirta jiruu keetitti ummata hagamsi jaalatu ummata hagamsiidu si wareegamu waan argiteef carraa akkanaa namni qabu hateettu si eebbisee abbeettu si eebbisee rabbumas si eebbisee hin beeynu baga eebbifamtee fayyaa ta'e. Irra rabbi si haadhaaf jaani. Aishaatu eebbise. Dabaree kun immoo akka moltanii dheetanii assalaamu alaikum utuun hin jedhee afaan Oromoon nagaa sin gaafadha. Assalaamu alaikum yoon jedhes akkam jirtu yoon jedhes saneen sanumaa jedhan tokkuma kanaaf lafatti wal dhiitu hin qabu. Dubbii isinitti hin baay'isu jecha tokkotu jira. Jecha tokkotu jira afaan Oromootiin kofal nyaattee fi du'a jabboota biyya baqee balleessaa jedhu. Qabsoo Oromoo keessatti warra kolfeenu nyaatutu jira. Warra kolfeenu nyaatu kanatu lafa nutti dheeresse. Kudhanitti ennaan 20 galee, 20tti ennaan 30 galee, 30 ennaan 40 ta'e, 40 ennaan 50 lakkaa'e. Amma 60 lakkaa'uu fedha. 70 qophoof namoo kam goona jechuudha. Isa akkasii waaqni haa baraaru. Warra nu tokkoomsu fakkaatee addaan nu diigu jireenya isaanii nurraa hadiigu. Warra gaarii fakkaatee hamma nu keessatti facaasu hamaadhaaf isaan adaasu. Ammas immoo Waaqayyo kan inni dadhabu hin jiru. Akka amantii keenyaatti Waaqayyo samii kana utubaa malee dhaabe. Lafa kana dhisaa malee diriire. Bishaan ajaja malee yaasee jedhameetu. Hiddii soora malee gabbisee jedhameetu amanama. Waaqni inni kana godhu hamaa nurraa haa qabu. Kan addaan nu baasu nurraa haa qabu. Oromoon bal'aadha. Baay'inni keenya kun ittiin boonuu otoo dandeenyu akka nu ittiin boonyu taasisaa jira. Kanas immoo hammina diinaatu nu gochaa jira. Kanaatiif baay'inni keenyaaf jabinni keenya kan ittiin boonnuuf kan ittiin tarkaanfannu haa ta'u. Akkasumas bahattis ta'e lixattis kaabattis ta'e kibbatti giddugaleessa Oromoon jiru yoo amantii garaagaraa amaniyyuu yoo bifa garaagaraa qabaateyyuu yoo loqodaa adda addaatiin haasa'eyyuu Oromooyyuu mu Oromoodhu yoo qaamni murame dhiiga diimaatu ba'a yoo du'a wagayyaa kaakuu tokkicha ta'a adeemu adeemsa kaakuu tokko adeemu. Kanaaf warra daangaadhaaf loqodaaf amantiin addaan nu baasuu barbaadu ammayyuu jiruuf jireenya isaanii Waaqayyo addaan haa baasu. Akka kiristaanatti jala na baay'ee hin eebbisan nan sokkaa'an asirratti kiristaana ta'uu hin barbaadu. Ofii koofis immoo hojjechuu wanta hin danda'u dhiisee Waaqayyotti assaayimentii hin kennu. Kanaatiif tokkoon keenya Waaqatti ilaanneerra isa jedhamu amantiidhaaf haa ta'u hojiidhaaf garuu ofii keenyaan hojjennee Waaqatti kadhanna. Wanta dhumarratti immoo jechuu barbaadu dubbii dheengadda Jawaar irratti ta'uudhaaf malee sanaaf baraaramuu isaatiif guddaa Waaqa galateeffanna. Innuu hin duune qabsaa'ota baay'ee qabna kan du'an garuu bakka nama tokko dhibbatu horame mammaatti bagammoon du'in OMNs bara baraan nuuf jiraatu.
hojii gaarii jalqabe kanas immoo itti fufu hojjetoota isaas immoo Waaqayyo ifa haa kennuuf ogummaa haa kennuuf dhugaaf haa dhaabbatan dhugaan dubbachuutti ka'aniiru dhugaa itti fufanii ijoollee keenya warra biyya Amaaraa keenyatti keessatti qabiyyee qabamtee amma rakkachaa jirtu kan ammoo Waaqayyo bira haa goru nagaan qe'ee isaaniitti adeebisu fayyaa ta'a. Jaarsota biyyaa abboota amantii hayyoota amantii naan jedhanii yeroo baay'ee na yaadachiisanii Sheekh Abdurrahiim kanaaf hayyoota amantii jaarsota biyyaa hundi isaaniitu galatamanii dhaamsa bareedaa nu dabarsanii amma waa tokko godhuuf deemna amantaadhaan waan adda addaatiin gargar ta'uu dandeenya akkuma amantaa keessanitti akkuma itti yaadachuu barbaadanitti ka ol ka'uu barbaadan ol kaatanii ka gad ta'uu barbaadan gatteettanii shira diinaatiin ijoollee karaa adda addaatiin nurraa dhumte yaadachuu qabna kan jedhu yaadni nagayeera daqiiqaa tokkoof isaan haa yaadannu. Galatooma ta'a. Amma kallattiidhumaan gara presentation'itti ceenaa. I think as biratti connection isaa teknoolojii irratti rakkoon quunnamaa jira. Osoo inni dubbataa jiru osoo Obbo Jawaar dubbataa jiraatan yoo dhufe jidduudhaan isinitti mul'isu yaalla. Itti yaalamaa jira. Teeknishaanonni amma kallattiidhaan gara Obbo Jawaar isin dabarsaa sagantaa kana akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Nabuma. Korrekam. Akan duh bainan cabiyo amatan. Unda dura Rabbi Oromo ka boleh nude bisa kalan ni agam. Yang se Irman Oromo kaba kabba bahadian ikka guddaadhaan wareegamanii cabanii madaa'anii har'aan dhuganii har'a immoo yeroo qabsoota nu jala jaamsuudhaaf yaalamettis qabsoon nu geesse kaleessa wareegamne kaleessa dadhabne har'a haara galfanne osoo hin jehin kumaatamaan tarree galanii tokkummaa Oromootiif murannoo Oromootiif hoggansa isaatiif qabsoo fi tiisuudhaaf wareegama lubbuu isaanii kennan hundaaf Rabbiin warra jannata haa godhu seenaan bara baraan haa yaadatu jedhu. Mari bal'aa goona akeekni marsaa kanaa yeroo hunda akkuma beektanitti hoggaa dubbiin hirmaattee fi hoggaa waan haaraa eegallu ministootaan dhufa lafa maraa hoolii irraatti nuti lafa jaalasumatti kanaaf waggoota 15 dabre kanaaf bara dargaggummaa afroo qabnurraa kaafnee hanga ammaatti waliin mari'ataa dhufne xurataa bahee jee yeroon biyyatti deebi'es amma bihaaraan hanga haftee achi fixuun barbaachisaa waan ta'eef akkamiin fenna eessa geenye garamitti deemna jedhu waliin mari'achuuf hin dhufe marii kana bifa ifaa taheen yaada keessan hawwii keessan fedhii keessan ana qofaa osoo hin ta'in hoggansa biyya jiruuf kan gahuu qabu kan kennitan ta'a. Gara marii keenyatti seenuun duratti qabxii takka lama irratti yaada kennuun barbaada. Kunis waggoota dabran kana keessatti qabsoon teenya garam geesse at least taniin keessa ture bara Oromoo Firist irraa kaafne Oromoo Protestis maal keessa dabarree akkamitti as geenye
amna kana keessatti adeemsa kana keessatti tarsiimoo akkamii hordofne milkii akkamitti irraa arganne dogongora maaliif hojjenne kan jedhu erga laallee booda yeroo ammaatti Oromiyaan biyyi teenya ummanni keenya maal keessa jira? Mooraan qabsoo Oromoo maal keessa jirti? Mooraan faallaa qabsoo Oromoo maal keessa jirti? Jootas deeman kana keessatti murtiilee gurguddaa biyya keenyaaf saba keenyaaf akkaan barbaachisaa ta'an takkaaf duuba nu deebisan takkaaf dura furuu keessan waan jiraniif sanarratti yaadan dhiyeessaa jechuudha. Akkuma jeetti dura eessa geenye akkamiin as geenye garamitti deemna ka jirurraa yaada kennuun yaada. Ka duraa akkamiin as geenye walumaa waan guddannee walumaa yaadachiisuudhaaf yoo adda addaa bara yeroo sanirraa bara warri har'a mooluu ta'e kun rifeensa qabaachaa ture san keessa bara san keessatti wanni an dhufee itti wayiwaachaa ture laamsheena qabsoo movement paralysis keessa seennee waan jirruuf keessattuu rakkoolee bara 1992 uumaman irraa ka'ee rakkoo jaarmee qabsoo keessatti uumameen laamsha'uun qabsoo uumamee waan jiruuf kana keessa bahuudhaaf bifa haaraatti yaadu tooftaa haaraatti yaaduun barbaachisaa akka jiru waldaa qorannoo Oromoota irratti walgahii adda addaa irratti waliin mari'achaa turre jechuudha. Kana keessaa tokko yaadni ani isiniif dhiyeessaa ture qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo nagayaatti jijjiiramuun tooftaa qabsoo nagayaatiin socho'uun tarii fala addaati jechuudhaan leenjii kennuun warra as keessa leenjisanii jirtanii kitaaba adda addaa hiruun uummata keenya sochoosaa turre jechuudha. Kan biraa qabsoon teenya bara 1960 irraa kaasee hoggansa jaarmee siyaasaa jalatti socho'aa waan turteef falli itti aanu tarii hawaasa siyaasaa political society keenya keessatti afaan fajjiin waan uumamee jiruuf wal sakaalamee waan jiruuf tarii civic society waldaa hawaasaa keessatti socho'uu nu barbaachisa. Mataa yoo dadhabne miila walitti hiinuu qabnaa jennee sochoonu jechuudha. Ni yaadattanii? Kana lammataa qabxiin biraan nuti goone maxxantummaa daayasporaa irraa gara biyyatti qabsoo galchuu yaada jedhu. Kunis uummanni keenya kan daayasporaa dagalee takkaa'u deeggarsa qabsoo malee hoggansa qabsoo ta'uu akka hin dandeenye biyya alaatirraa uummata keenya biyya jiruuf bilisummaa isiniif hinna jennee waadaa galuurra qabsaa falmaddaa beekumsaan leencalloodhaan isin bira dhaabanna jennee waadaa galuun barra wayya kan jedhu kanaan socho'uun jijjiiramni hammi tokko kan dhufuu danda'e. Kanaaf qorannaa babal'aa goone keessaa tokko jijjiiramoota bara 1991 as dhufan social political transformation dhufan laalu fakkeenyaaf afaan ofiitiin barachuun dhaloota qubee jedhamu uumuusaa magaaloomuu takkaa'u urbanization kan jennu kun ummanni keenya hamma tokko magaalatti galuun siyaasaan teenya baadiyyaarraa magaalatti galuun barbaachisaa ta'uusaa akkasumas hamma feetas dantaa wayyaanee tajaajiluudhaaf dhaabbattu Oromiyaan ijaaramuun oppidiyoon ijaaramuun humna qabsoo ta'uu akka danda'u hubachuudhaan tarsiimoo baafnee sochoone. Kanarraa milkaa'inni arganne maali? Qabsoo nagayaatti deemuun qabsoo jaarmee siyaasaarraa gara jaarmee hawaasaatti deemuun ummata biyya keessa irratti fuulleffachuun milkaa'ina yeroo gabaabaa keessatti fide jechuudha. Kanarraa kaanee bara 2016 hiriira guddicharraa fi murruqii irreecharraa kaasee wayyaaneen akka kuftu sadarkaa wayyaanee raasuu fi guffisuutirra akka keenya hubachuudhaan marii godhaa turre nan yaadadhaa waldaa hawaasa Oromootitti. Kunis wayyaaneen kuftee waan jirtuuf maal haa goonu transitional politics mari'achuu qabna. Siyaasaa ce'umsaa keessa seennee mari'achuu qabna yaadni jedhu bal'inaan uummata keenya keessa akka galu goona. Wayyaaneen karaa lamaan kuffisuun akka danda'amu bakka buusuun akka danda'amu tokkoffaa keessan haaromsa gochuudhaan internal reform gochuudhaan kan lammaffaa immoo fonqolchuun kan biraatiin bakka buusuun jijjiiramuun akka danda'amu. Kana lamaan keessaa uummata keenyaaf kan fayyadu gara dimokiraasii ceesisuu kan danda'u biyyas kufaatirraa hambisuu kan danda'u maali jennee marii barraa goone jechuudha. Rakkoon yeroo san ture akka yaadattan kan hin barbaadu rakkoon yeroo san ture yeroo dheeraaf wayyaanee kuffisuu qabna inni irratti qabsoofne maaliin bakka haa buufnuun gaafii ta'ee jechuudha. Jaarmeewwan siyaasaa keenya kun bakka irra ture kun mana hidhaa ture. Kanaaf falli nu qabnu filannoo nuti qabaachaa turre keessattuu biyya san keessatti
Paartiin mootummaanii fi biyyi paartii government state tokko waan ta'aniif tokko kuffisuun kan diiguu ta'a jennee waan sodaanneef osoo shakkinu gara internal reform transition through reform yookiin immoo ce'umsa karaa reformiitiin godhamu karaa haaromsaatiin godhamu tunu baasa kan jedhuun itti deemne jechuudha. Kanarraa kaanee wanni goone oppidiyoo wayyaanee jalaa bilisoomsuu humneessuu aangeessuu yaada jedhuun gadi baane falmaa guddaa abaarsa guddaa tichaa guddaa keessatti hojii sanis bakkaan ga'uu danda'an kan qofa osoo hin ta'in isaaniifis buusa yaamu oromaaraa kan jedhu dhaabutti ceenee jechuudha. Ce'umsa filanne kana sirna wayyaanee diinee kan biraatiin bakka buusurra achuma keessa warra wayyaa qaban warra xaharfamuu danda'an warra wayyaa'uu danda'an warra sabatti madaquu danda'an warra toobachuu danda'an kan jedhu gara fuulduratti baasuun dhaadheessuun humneessuun gara jijjiirama karaa haaromsaa itti seennee jechuudha. Kanarraa faayidaaf miidhaatu jira. Faayidaan irraa arganne qabsoon alaan hoggaa jennu biyya alaa qofaan osoo hin ta'in daandii irratti magaalota keessatti manneen barnootaa keessatti godhamaa ture keessaanis tumsa akka argatuu fi sirna wayyaanee keessaan nyaachaa alaan fottoisaa gara laaffisuutti akka deemnu nu gargaara jechuudha. Gaafiin Oromoo keessattuu erga Lammaa Magarsaa gara fuulduratti bahee booda gaafiin Oromoo fi sabboonummaan Oromoo yeroo duraatiif sadarkaa jedhamuu danda'uun hoggansa mootummaa fi paartii biyya bulchuun dhugeeffatamu fudhatamu ragaan bahamuun qabsoon teenya qabsoo haraam taate qabsoo farra biyyaa farra diigomsaa irra dabartee jaamuun hafee gara qabsoo ummata qabsoo mootummaatitti dhugaa qabduutti legitimization of the demand kan jennu sun uumamuu danda'a jechuudha. Kan biraa qabsoo haaromsaatiin jijjiirama haaromsaa keessa seenuun keenya wanni inni uume yoo kan taate sirna IPRDF sirna wayyaanee san keessatti baqaquun wal shakkuun wal wanjaluun wal harcaasuun wal diiguun akka dhufu gochuudhaan mooraa keenya keessatti hamma tokko isaanirraa fudhachaa mooraa isaanii haphisaaf laaffisaa akka deemnu nu gargaara. Garuu karaa kana filachuun karaa oppidiyoo aangeessuu takkaahuu jijjiirama keessootiin gara ce'umsatti seenuu jennee fudhanne sun karaa hundaan faayidaa qofa osoo hin ta'in mudaas qabaachaa akka ture irra deemnee ilaaluun barbaachisaadha. Wanni dhukkubbii nama qabu painful ta'e murteessine yoo jiraate haqa moggatti dhiifnee nagaa filachuuf dirqamuu keenya. We have to sacrifice justice for peaceful transition. Kana jechuun warra waggaa 27 uummata nyaataa ture, uummata ajjeesaa ture, uummata ganee alagaa jala shururaa ture, humneessinee osoo beeynu akka hin beeyne huubaa wajji ol kaafnee gara akkootti akka bahan gochuun dirqama ture jechuudha. Uummatni kan miidhamaa ture, kan cabe, kan dhiitame sun haqa akka argatu gaafachuun ce'umsa karaa nagayaa peaceful transition jenne san nu jalaa gufachiise jennee waan sodaanneef osoo nu dhukkubu lamaan keessaa tokko filachuun dirqama ta'e. Kabiraa jigiinsa biyyaa sodaannee itti fufiinsa sirna durii fi karaa isaa jechuudha. Sirna IPRDF yoo kan diinu taate yoo kan fonqolfinu taate sirni Itoophiyaa akka biyyaatti waan diigamuuf yoo diigame immoo Oromiyaa irratti waan diigamuuf nu fudhatee kufaa kophaa osoo hin ta'in nu fudhatee kufaa yaada jedhurraa kan ka'e osoo beeynu sirna nu nyaachaa ture san itti fufsiisuun gatii nuti kafaluudhaaf dirqamne keessaa isa tokko ture jechuudha. Kan biraa ce'umsa kana keessatti eega ce'umsatti seenne booda gochaan erga ce'umsatti seenne warri wayyaanee darsa tatatee obboleeyyan keenya gara taayitaatti dhufan keessaa gochaan wanti jijjiirame toltuu fi hamtuu qaba jechuudha. Toltuu keessaa dirreen siyaasaa bal'achuu kana jechuun hidhamtoonni siyaasaa bahuun jaarmeen siyaasaa galuun miidiyaaleen walaba ta'uun wantoota toltuu agarre keessaa kana qofa miti. Hamileen Oromoo wayyaa'uun waggaa 50 booda xaariin teenya lafa hin banne dhiigni ijoollee keenya lafa hin banne lafeen cabe lafa hin banne jechuudhaan uummanni keenya injifanne we are victorious yaani jedhu sun nama keenya keessa akka seenu qalbiin nama keenyaa yeroof illee akka taatu akka boqotu
dandeessifnee jirra jechuudha. Kan biraa masaraa Minilik kan summiin ittiin faca'aa ture, kan biyya keenya ittiin qoqqoodaa turan, ittiin saamaa turan, ittiin gurgurachaa turan, kan nama keenya keessatti kolaasaa turan, guyyaa tokkoof illee ta'u diina keessa ariine ilmaan Oromoo keessa galchuu danda'uun bu'aa tooftaa goonesanii, kun immoo uummata keenyaaf qalbii isaa wayyeessee ture. Garuu akkuma bu'aa irraa arganne hanqinnoonni takkaa mudaalee gurguddaanis tooftaa kanarra akka ture amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hanqinoota nu mudatan keessaa tokko dirreen siyaasaa bal'atus dirree siyaasaa bal'ate san masakuuf seeraa fi sararri tolfamuutu dhabe jechuudha. Hidhamtoonni ni bahanii garuu namni isaan qubachiise hin turre, gara isaan deeman namni bu'aa ittiin galan illee qabaachaa hin turre jechuudha ijoolleen. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii bahan hedduun ijoolleen irra bosona jirtu warra mana hidhaa keessatti hedduu dararamaa ture jechuudha. Hidhamtoota gallakkifne erga gallakkifne booda akkamitti qubachiifna kan jedhu seeraaf sararri hin kaa'an. Hayyootaaf hoggansi siyaasaa biyya alaatti irraa galee jira. Haa ta'u garuu hayyootaaf hoggansa siyaasaa kana wajjin waliin ta'anii waliin mari'atanii ilaameedhaan daandii ce'umsaa, karoora ce'umsaa, tarsiimoo ce'umsaa lafa kaa'uu dhabuun afaan fajjii booda irra dhalateef karaa nu banee jira jechuudha. Keessattuu immoo akka Oromoottis ta'e akka Itoophiyaatti hayyuun biyyaa hoggansi siyaasaa waliin gattaa'ee fuulduree waloo waliin mari'atee kaayuurra mariif wal hubannaa walootirra dantaa dhuunfaatii fi ilaalcha dhuunfaa aangessu dhaadheessutti deemuun rakkoo har'a keessa seenne kanaaf akka nu saaxilee hubachuun barbaachisaadha. Ce'umsa hoggaa jennu keessattuu ce'umsi sirna abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti godhama. Keessattuu immoo kan qawwee malee dhufu kuni bakka kan gahu warri jijjiirama barbaadaniif jijjiirama sanii qabsaan keessanis alaanis bitaaniif mirgaanis warri jiran sun caayaa tokko jalatti deebi'anii humna yoo kan ta'an taate cohesiveness uumuu yoo kan danda'an taate change agents warri jennu sun gara tokkotti dhufuu yoo kan danda'an taate qofadha kan jijjiirama san gaaza gahaadhaan humna gahaadhaan ciniisamuu danda'amu. Kun hin godhamne. Humna jijjiirama barbaadu kan Oromoo qabataniin kan biraatu walitti qabuun hanqatee adda facaasutu godhame. Dhugaa yoo ka dubbannu taate jijjiirama kana milkeessuudhaaf Oromoon tokko ta'uu qofa osoo hin taane biyya san keessatti warri jijjiirama barbaadu they attempted to push the transition through a clique of few individuals. Kun dongora isaanii qofa miti. Dongora hoggansi asii gala, jaarmayoonni asii galan waloodhaan ta'anii mootummaa irratti dhiibbaa godhurra tokko tokkoon chirachaaroodhaaf of dhiyeessuun isaanii sagaleen isaanii akka faca'u warri hoggansa jijjiiramaa ta'ee taa'es eega tokko tokkoon bitanne jumlaadhaan maaliif xaarraa sadarkaa ijoollee akka godhan godhe jechuudha. Kan biraa wanni ce'umsa kana rakkoo keessa galche tokko himata Oromoo naareetiif irraa maquu keenya jechuudha. Waggoota 50 wana himataa turre jira. Biyya kana keessatti akka sabaatti kan cuqurfamne, akka sabaatti kan qabsoofnu, akka sabaatti kan bilisoomnu. Yaada jedhu kanarraa bahuudhaan nugusoonni kaleessa uummata keenya fixaa turan faarfamuun dhugaan Oromoo laaffifamee salphifamee mul'achuun mooraa Oromoo keessatti wal dura dhaabbannaa afaan fajjii uume jechuudha. Kabiraa nas dabalatee aktivistoonni biyya alaa kanarraa sagalee uummataa taanee deemaa turre faffaca'uutu dhalate. Ilaalcha qofaan osoo hin ta'in gariin mootummaatti maxxanu, gariin akka malee faallaa mootummaa ta'u, gariin dhiisee hojii isaatti deebi'uun dhiibbaa silaa godhuu dandeenyu san akka laaffisee fi ce'umsa kana bakkaan gahu irratti qooda aktivistoonni silaa taphachuu qaban baay'ee akka hambise amanuun barbaachisaadha. Kan biraatii fi guddaan keessattuu warri mootummaa deeggartan warri boru mootummaa ta'uu barbaannu wanni amanuu qabnu qeerroon abbaan haqaa kan itti madaa'e, kan itti du'e, kan itti luqqe, kan itti hidhameef rakkate jijjiirama kana keessatti hirmaachuun hafetti moggatti dhiibamuun hafetti hidhatti guuramutti dhufe jechuudha. Abbaan haqaa, abbaan humnaa
warri ama kudhan mana hidhaa keessatti qeensi irraa buqqa'e kan jijjiiramtu maal akka taate dhiiga isaatiin gidaara irratti barreesse namni shaniyyuu mootummaa kana keessatti jijjiirama kana keessatti hirmaate yoo jenne of kijibne jechuudha. Kuni haga duraatii obsee laata. Eega isinii taate ooffadhaa. An kan qabsaa'e bilisummaaf malee kabaja uummata kanaaf malee mataa kiyyaatiif miti jee erga laalee dubbiin kanarraa hoggamaytu cinaan bosonatti gale cinaan dhagaa fuudhattee kararratti gadi bahee jechuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha. Bu'aan kana bu'aan wal mari'achuu dhabu, bu'aan tokko tokkoon fiigu, bu'aan chirichaaroon wal bituuf wal gurguruu yaalu, bu'aan himata Oromootirraa maqu, bu'aan aktivistoonni keenya addaan harca'uu, afaan fajjii confusion guddaa uummata keenya keessatti uume. Oromootu aangorra jira moo hin jiru? Bilisoomne moo hin bilisoomne? Ilmaan abbaa gadaati moo ilmaan abbaa gandaati? Gaafiin dhufe kun kanarraa ka'e jechuudha. Afaan fajjii keessa seenne jechuudha. Kanaaf afaan fajjiin wal shakkiin ormaan tuffatamuun of dagachuun kun hundi qabsoo waggoota afurii waggoota 40-50 san akka itti oofnerraa of dagachuun karoora lafa kaayachuu dhabuun rakkoo nutti uume akka ta'e amanuun barbaachisaadha. Hamtuun biraa eessa geenye jennee galaalle hamtuun maali? Ammarra eessa geenye waan geenye kana keessaa hamtuun maali jennee waliin mari'achuu barbaachisa. Ceehumsi yeroo ammaatitti afaan fajjii fi gaaga'ama hamaa keessa jira. Namni kana namanne nama hoomacha dhugee machaa'e qofa. Kana amanuun barbaachisaadha. Yeroo ammaatitti ceehumsi kararraa maquu qofa osoo hin tahin shofeertichis tasaafaariinis afaan fajjii guddaa keessa jira jechuudha. Confusion, national confusion akka Itoophiyaattis akka Oromoottis national confusion. Confusionii kanatu insecurity sodaa shakkii abdii kutannaa fiduudhaan walitti bu'iinsi bifa adda addaatiin agarru kun kanarraa kan dhufe jechuudha. Amantaan hooggansarra jiru haalaan gadi bu'ee jira. Confidence on leadership. Hooggansi tokko karoora lafa baasee karoora san bakkaan ga'uudhaaf amantaa uummataa barbaada. Deeggarsa uummataa barbaada. Yeroo ammaatitti biyya alaa qofaatti miti biyya keessattis hooggansi tokko kana hojjanne yoo jedhe sitti kolfatame. Maaliif hojjetee hin agarsiifne? Hin kijiba malee qabatamaa hin agarsiifne. Waliin hin mari'anne. Yeroo hedduu amma nan saalfadha. Moggaa wal gahii teenye Facebook irra taa'u hundi footoo moo hojii jira siin jedhan. Kanaaf serious crisis keessa deemnee akka hooggansaatti confidence on leadership sadarkaa baay'ee gadi bu'aa sadarkaa 2008 booda irra jira. Ni yaadattanii 2008 qoqqoodama booda amantaan confidence ummanni keenya hooggansarraa qabu sadarkaa baay'ee kufaarra kan ga'e ummata keenya irratti of shakkii collapse of collective self esteem uumee akka ture sadarkaa sanirraa akka geenye hubachuun amanuun barbaachisaadha jechuudha hooggansi. Rakkoon afaan fajjiin uumamuu kun amantaan hooggansa irratti dhabamuu kun hooggansi adda faca'ee fiiguu kun tuffii fi duulli hamaan Oromoo irratti probably takka mul'atee hin beeyne bifa qindaawaadhaan godhamaa jiraachuudha. Kun immoo wanni isin ajaa'ibu gaafa Oromoo faras jennes gaafa zamana warra Abaawos gaafa warra zamana Hayilee Fidaatis mormiin takka mootummaarraan duratti godhamaa ture takka mormii duraan godhamaa ture. Arra gama lachuutu duulli duratti godhamaa jira. Mootummaa Oromooti jenna bulchiinsa Oromooti jenna kan halkanii guyyaa maqaa Oromoo balleessuudhaan duulaa jiru miidiyaa mootummaati hunda caalaa jechuudha. Kun miidiyaan mootummaa caasaan sirna mootummaa sirni mootummaa nuti wayyaan irraa bilisa baafne sun farra Oromoo farra sirna federaalizimii ta'ee jira. Miidiyaa Itoophiyaa irra yoo kan laaltan taate bulchiinsa mootummaa federaalaa kamii yoo kan dhayitan taate ilaalcha gocha tarkaanfii farra mirga sabaaf sablammootaatiitu godhamaa jira jechuudha. Akkamiin bannere duuba deebinee ilaaluudha. How did we end up in there? Kana yoo of hin gaafatin honest bifa ta'een bifa wal amanuun
bifa waakkii fakkeessuun hin jirre yoo hin amanin gara fuulduraatti deemuun baay'ee rakkisaadha. Sababa dogongoroota armaan olitti tarreesseetiin yeroo har'aatti walitti gaarreeffannaan hamaan humnoota fi saboota gidduutti biyya keessatti uumamee jira. Kun immoo gaagama lubbuu fi miidhaa qabeenyaa fiduusaa miidiyaarraa kan agartan ta'a. Kabiraa ka himuuf nama saalfachiisu, ka yaadachuuf nama saalfachiisu maal akka ta'e beektu? Hidhaaf ajjeechan ummata keenya irratti bifa haaraan deemaa jira. Maakalaawii beektumi? Maakalaawii cinaa cufamtee muuziyeemii taanee cinaatti manni hidhaa tokko jira. Mana tokko keessa nama 390 jira. Amantanii amanuu baattanii namni 370 Oromoodha. Achi keessaa bahee gurbaan tokko yaayyaa fillee erga fakkaata. Si booje. Si har'allee manni hidhaa afaan Oromoo dubbatan. Namni keenya ka xollaa itti hidhamu, ka qabalee fi gabareen hiitu rabbi beeku. Federaala irratti illee har'allee namni keenya hidhaa jira. Gaafa baawwan gale jeequmsa uumameen nama baay'ee hidhame. Hundi gallakkifame Oromoo qofatu hafe. Hundi gallakkifame. Kana hubachuun nama saalfachiisa jechuudha. Hidhaan Oromiyaa guututti bifa haaraan kaleessa baa'u jedhametti laxxafama. Har'a Shanee jedhametti laxxafama. Amma immoo Jawaar jedhametti laxxafuu eegalanii jiran. Bifa kanaan namni akka maletti hidhamaa deemuun mootummaa irratti bu'aa qabuuf miti. Bu'aa afaan fajjii dongora tarsiimoo adeemsa kan mararaa guddinaa mismanagement of transition jedhusaan sun kan uume akka ta'e walamansiisuun barbaachisaa tanatti fakkaata. Kibbaa fi lixa Oromiyaatitti bifa nama qaanessuun dubbachuudhaaf nama dhibuun wal waraansi Oromoo jidduutti mootummaa Oromootiif ribeelolama Oromoo jidduutti godhamuun Wallagga fi Gujiin qotatee galuu hin dandeenye jechuudha. Yoo xiqqaate nama 500 olitti du'e erguma waangoo qabanne kana. Kanaaf balaan hamaan sababa dongora jechuumsaa kanaan uumamuusaa baashak godhanii dubbatanii walamansiisuun barbaachisaadha. Yoo yaadattan gaafan biyyatti gale siyaasaan Oromoo ammarraa siyaasaa diddaa resistance politics irraa baate gara siyaasaa bulchiinsaa governance politics itti ceehuu qabdi. Mataa keenyas kan diddaaf kan qabsootirraa gara biyya bulchuutitti gara misoomaatitti ceehuu qabna jennee baay'ee taara. Baay'umaan keessa deebi'ee amansiisuullee yaale baadiyyaatti narraa fudhatu deemu manni malee mee af jedha shooti qabeen firee har'atti akkan hawwaa turetti akka silaa ce'umsi kun deemu maletti har'atti Oromoon yeroo itti hiriira ba'u hin turre. Qabsoo hidhannootiin caakkaa taa'uu dhiisi. Yeroo itti hiriira ba'ullee hin turre. Yeroo itti karaa cufullee hin turre. Yeroo filannoodhaaf itti qophaa'u. Yeroo galma keessatti ol mari'atu. Yeroo midhaan akka ajaa'ibaa barana kama nagaan waa godhu malee Oromiyaa keessa midhaan akka ajaa'ibaa jira. Yeroo midhaan kana nyaatarraa silaa waan hafuuf agro processing keessa seenee diinagdee biyya keenyaa itti ceesisuu irratti fuulleeffatu ta'uu danda'uudha qaba ture jechuudha. Sunaafee tarra bunni Gujii Wallagga irraa bunni dhufaan jiru. Warqiin naannoo kanarraa dhufu parsantii 5 gadi bu'ee jiru. Bifa haaraan diddaan qeerroon harka isaa ol jajjaafatee qabsootti seenee jira jechuudha. Kanaaf siyaasaan Oromoo gara siyaasaa bulchiinsaa ceeti jennee osoo abdataa jirru gara siyaasaa diddaatitti 2015tti sadarkaa itti deebitetti jirra jechuudha. Abdiin jira immoo Rabbiin cittoo uume qeensa biratti uuma. Akkasii. Kanaaf akkuma rakkoon baay'een jirtu abdiin isaa amma tokko akka jirtu tuttuquun barbaada. Dongora uumamee fi gaagama uumameerraa ka'ee yeroo har'aa namuu naasuu guddaa keessa jira. Bara deengaddaa biituun wal waraansa seenuu dandeessa. Ce'umsi kun karaa irraa maquu danda'a. Abbaa irratti deemuu dandeenya. Yeroo jennetti boo'us
nagaan dammaramna warri jedhu amma hin jiru. Har'a namuu Oromoonis ummannis hoggansis ollaa fi firris naasuuf sodaa guddaa keessa jira jechuudha. Har'a namni tokko lama yoo ta'e malee ka kijiba adii kijibu baay'ee xiqqaa. Ka wal sobuu fi wal sossobuu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Dhugaa walitti baasanii dubbachuudhaaf hireen uumamee jira. Incentive, fear is an incentive by itself. Incentiviin gaariin uumamee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan Oromoo jidduutti waliin mariin waliin dubbachuun eegalee jira. Akkasumas fakkeenyaaf gaaddisa hoggansa Oromoo marii ji'a 5 booda ji'a 6 booda dhaabamee jira. Kanaan wal qabatee gamtaan dhaabbilee siyaasaa Amaaraa dhaabbatee jira. Warri Tigraayis bifa saniin dhaabbatanii jiranii jechuudha. Abbootii amantii jidduutti, abbootii qabeenyaa jidduutti, jaarsolee biyyaa jidduutti batachuudhaan mariin godhamaa jiru kun yoo sa'aan nu jalaa dabartee aduun nutti dhiiteen alatti abdii xiqqoo tokko kan nu kennu ta'uu natti mul'isa. Kana eegan jee gaaddisi hoggansa Oromoo dhaabne ji'a 6 marii guddaa irra caalatti ililliitti kan goone hogganoonni jaarmiyoota hundaa marii guddaa babal'aa waan dachiif samii Oromoo jidduu jiru hunda irratti marii goonee jaarree jirraa jechuudha. Kana keessaa ejjennoo waloo kan jedhamu kan qabxii 15 qabu kan dhimmoota Oromoon walitti qaba. Dantaa sabaa naashinaal intarestii Oromoodhaa jedhamu irratti wal falmaa dheeraa booda gulaallii hedduu booda warri achirratti mari'ate wixinee godhee wixineen sun paartiilee hundatti deeme paartiileen hundi irratti mari'atanii deebisanii waliin immoo paartii hundarraa namni 10 walitti bahee irratti mari'atee kan raggaasise ejjennoo walootii fi safuun ittiin bulmaataa takkaa'uu koodaa kondaakti jedhamu mallattaa'uu isaanii yaadattanii. Hoggansi kun dura taa'ota dhaabbilee 5 gorsitootaa fi haala mijeessitoota faasiliitaris of keessaa qaba. Hoggansi paartiilee hunda kan paartii biyya bulchuu dabalatee hundumtuu dura taa'onni keessatti hirmaachaa jiranii. Akeen isaa caayaa marii takkaa'uu fooramii mariin jalatti ittiin bilchaattee ejjennoo walootiin ittiin deemamu akka ta'utti kan jaarame. Akeeka gurguddaa 2 qaba yeroo ammaatti. Akeeka gurguddaa 2 qaba. Tokkoffaan nagaa Oromoo jidduutti fi Oromoo hollaa jidduutti. Ajandaan guddaan fudhannee irratti mari'annee hojiin manaa kenname obbo Daawudittis Dr. Abiyyittis akkasumas isaan jalatti warra jirutti assaayimentiin kenname yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu qaba jedhamee kan irratti walii galamee irratti walii kakatame dhimma lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaati. Nagaan wal qabatee kophaan bullu ollaa wajjin bulla ollaa seenaadhaan bifa adda addaatiin walitti muftoo qabnu walitti qurrama qabnu jira. Kana keessaa tokko saba Amaaraati. Jaarmiyoota isaanii wajjin waliin mari'achuudhaan dhaaba tokko tokkoon osoo hin ta'in kana sirriitti qalbifadha. Dhaaba tokko tokkoon osoo hin ta'in chirichaaroon osoo hin ta'in akka jumlaatti Oromoon akka Oromootitti Amaarri akka Amaaraatitti kan durii kan har'aaf kan boruu irratti akka waliin mari'atuuf akkasumas saboota biraa wajjin kan Somaalee wajjin dursinee finnee jirra. Probably kan warra Tigreetis kan dabalatu mariin amma booda Oromoon ollaa isaa wajjin akka Oromootti malee akka gosaatti akka paartiitti akka hogganaatti akka murnaatti gonkumaa ta'uu hin qabu kan jedhu irratti mari'atamee lafa kaa'amee jira jechuudha. Haaluma kanaan walgahiin duraa kan garee lamaanii haala ammaa kana qabbaneessuudhaaf guyyaa kaleessaa godhamee jira. Yeroo gabaabaattis walitti deebi'anii marii kan godhan ta'a. Ajandaan lammataa nagayatti aansee kan filannooti. Filannoon godhamuuf deema. Filannoon godhamu kun hiree uummata keenyaatiin biyya saniif takka achi nu tarkaanfachiisa takka nu dhedheemsa. Kanarraa kan ka'e filannoon Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif godhamu kun yeroo duraatiif kan kijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa akka ta'u kan nagayaan godhamu akka ta'u kan bilisa ta'ee hundi itti dorgome uummannis bilisaan yeroo duraatiif qubaan nama isa bulchu itti filatu akka ta'uuf mariin bal'aan irratti godhamee tarsiimoonis kaayamaa jira. Akeekni isaa akkuma reefu jedhetti dhimma filannoo irratti mariin godhamaa jiru. Tokkoffaa filannoon kun kan nagayaaf kan bilisa akka ta'u
kan kijibaa, kan dharaaf, kan wal fixiinsaa akka hin taaneef mariin godhamaa jira. Kan lammaffaa kan injifannoo waloo fidu. Akka Oromootti bakka amma geenya kanarraa akka hin deebine. Oromiyaa keessattis sadarkaa federaalattis Oromoon sagalee tokkoon akka ol bahuuf wal hubannaaf tarsiimoo waloo baasuu irratti hojiin hojjetamee wixineen dhiyaatee gabbachaa jira jechuudha. Haga ammatti gaaddisni kun walgahii 4 godhatee jira. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaa furuuf hojii eegalamee irratti deemamaa jira. Dhimma filannoo irratti waliigaltee bu'uuraa irra gahamee jira. Waliigaltee bu'uuraa hedduu isaa ibsuun nama maaf hin barbaachisaa hin taane akkamitti Oromiyaa keessatti filannoon ifaaf bilisa ta'e kan namu keessaa bu'aa argatu kan namu keessaan dhiibamne akkamitti godhama kan jedhu marii godhamee jira. Bu'aan isaa immoo amma argaa jirtan amma tokko tokko. Hidhamtoota hiikuuf dhaabbilee fi waajjira dhaabbileen siyaasaa waajjira isaanii akka banataniif waliigalteen godhamee jira. Hidhamtoonni keessattuu bebbeekamoo ta'an guyyoota muraasa kana keessatti hin bayan jennee kan abdannu. San qofaa miti tokkichi akka nafnetti namni sababa tarkaanfii siyaasaa ilaalcha siyaasaatiin hidhame kamiyyuu akka bahu irratti waliigaltee godhame. Kun immoo wal amantaa mootummaatii fi keessattuu adda bilisummaa Oromootiin wal qabatu waan ta'eef hogganoonni lamaan akka waliin mari'atan akkasumas warri achi jirullee yaada akka itti kennan godhame gara hojiitti seenamee jira. Kabiraa wanni dhumarratti isiniin jedhu abdiin xiqqoo hin qabdi jechuu gaaddisa irratti. Abdiin jira lafa hin qabanne garuu. Lafa hin qabanne. Lafa qabatee itti bufaa isin ceesee yoon jedhe kijiba. Akka yaadatti, akka wixineetti, akka bu'uuratti waan saba kanaaf fayyaduu danda'u. Waan gaagama hanqisuu danda'u. Bishaan kan jige hin boo'anii tama hafte ol qabaniimi. Waan baay'een boo'ee mireefu ka jige. Ka hafte garuu gaaddisa kana jalatti ol qabuudhaaf tattaafataa jirraa jechuudha. Kanaan wal qabatee waa'ee filannoo 2020ti. Filannoon nagayaa fi bilisa yoo kan godhamuu danda'amu taate. Filannoon nagayaa fi bilisa yoo kan godhamuu danda'u taate ceehumsa kana milkeessuudhaaf shoora guddaa qabaachuu danda'a. Filannoon godhame yoo nagayaan qabaatin filannoo duratti jeequmsi yoo jiraate filannoo boodatti jeequmsi yoo jiraate wal dorgommii irratti jeequmsi yoo jiraate pre-election violence kan jennu filannoo booda jeequmsi yoo jiraate post-election violence kan jennu keessattuu bu'aa isaa irratti walii galuun dadhabame jeequmsi yoo yeroo taate biyyattii sun irraan haftu. Kana namuu beekuu danda'uu qaba. Namu filannoon itti aanu kun akka amma yaadamu kanatti godhame namni walii galee nagayaan filannoo kana yoo gaggeesse rinasansi ta'a biyya saniif. Wal hanna jennaan garuu wal qabatanii baduu dhufa jechuudha. Maaliif? Jeequmsii fi hanni jiraannan biyya diiguu danda'a. Keessattuu warri mootummaa deeggartan waan tokko badda. Biyya san keessattuu Oromiyaa keessatti filannoo dhiisii marfee hatuun hin danda'amu yeroo ammaatitti. Baay'ee ulfaata. Uummanni akka waan ija 100 qaamarraa qabuutti ilaalaa jira. Nanaata jennaan rakkoo guddaa keessa seena jechuudha. Filannoo hatuun hin danda'amu. Filannoo hatuudhaaf tokkoffaa dammaqiinsi uummataa samii ga'ee jira. Lammaffaa humni mootummaa filannoo hatuun waa lama barbaachisa. Tokkoffaa ganzaba leecalloo ittiin nama sossobanii nama ittiin bitan barbaachisa. Lammaffaa immoo humna warra ganzaba didan kabalaan shimalaan garagalchan barbaachisa. Arra caasaan mootummaa jabina qabu ka filannoo hatuudha fayyamu hin jiru. Kannan hatajee ofiifuu hatamuu danda'a. Kan hannan hatajee harka isaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafi hin kolfina. Warri hatu sun harka qabamuu qofa osoo hin ta'in wal qabannee baduu dandeenya jechuudha. Kanaaf filannoon itti aanu ka ifaa, ka walabaa fi kan nagayaa godhu irratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Gaaddisa kana jalatti hojjetamaa jira. Isinillee hojjechuu danda'uu qabdan. Filannoon nagayaa fi bilisa akka godhamu yoo ka barbaadamu taate wal hubannaa fi wal amantaan dhaabbilee mormitootaa fi kan biyya bulchuu jidduutti baay'ee barbaachisaadha. Ce'umsa keessa waa lamatu uumama. Warri biyya bulchuu tokkoffaa sireen itti ho'itee waan jirtuuf irraa ka'uun barbaadu. Rakkoon san qofaa miti.
waggaa 27 hidhaa waan tureef ajjeesaa waan tureef jarri kun barcuma irraa na buusanii nan dhiisanii dhidhiitanii mana hidhan na darbanii jee shakka. Waan shakkuufi itti goggoga siretti takkaa barcuma sanitti. Warri mormitoota ammoo waggaa 27 qorri keessan ture hidhaa keessan ture har'a naan maltii hiixadhee barcuma irraa yoo nafe nan dhiisuu waan jedhuuf wal sodaa uncertainty fiir uumaa jechuudha. Kanaaf hojiin guddaan hojjetamuu qabu paartii biyya bulchuu fi paartii mormitootaa jidduutti wal amantaa gochuun sana keessaa foormulaa hojjechuu barbaachisa. Kan hojjechaa jirru kana maali kun? Filannoon kun tokko absolute winner absolute loser kan jennu akka uumu. Filannoo kana keessaa namu itti baasaa keessaa haa xiqqattu haa guddattu xiqqoo akka qoshorachuu danda'u. Lammaffaa filannoo booda kan moo'e shimalaan kan nama ari'u akka hin taane kan moo'ame ka ari'amu akka hin taane wal amansiisuu fi wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e jala muruun barbaada. Yaanni amma qabnu yaanni an sabattis jarattis nu hundi waliin dhiyeessaa jirru maali? Oromiyaa keessatti paartileen jiran dorgommii bilisaa erga godhanii booda tana naa qabadhaa nama hundatti hima barbaachisaadha. Wargahii bilisaa godhanii dorgommii bilisaa godhanii filannoo erga godhanii booda akka heeratitti abbaan 51 argate mootummaa jaara. Sun garuu rakkoo qaba ce'umsa keessatti haala qabatamaa nu keessa jirrurra haala qabatamaa siyaasaan ce'umsaa qabdurraa kan ka'e kan ta'uu qabu mootummaan gara fuulduraa ijaaramu kan yeroo hunda Profeesar Mararaan jedhu National Unity Government mootummaan namuu keessaa qooda qabu akka ta'u ammumarraa wal amansiisuunii fi lafa kaa'uun barbaachisaadha. Walii galaanis akka jiranitti kan hubachaa jiru jechuudha. Lammaffaa sadarkaa federaalaatitti Oromiyaa keessatti abbaan barcuma 50 argate hundi isaa federaala yoo dhaqu Oromoo ta'ee dhaquu danda'uudha qaba jechuudha. Kun barbaachisaadha. Imaammata wal fakkaata kaadhimamaa wal fakkaata asitti mana ofii keessatti gatii walirraa buusee bitee wal gurguree waan fedhes godhe sadarkaa amba dura yoo dhaqu garuu ejjennoo takkaan kaadhimamaa tokkoon gara fuulduratti bahuun barbaachisaadha. Ta'uu baannaan chirichaaroon gurguramna jechuudha achitti. Chirichaaroo warri gurguramu barbaadan jirtu. Kun milkaa'u wanni nama jedhe kun filannoon ifaa bilisaa milkaa'uudhaaf nageenyi waaraa dhufuudhaaf rabshaan jeequmsi lolli lixaa fi kibba jiru kun akka dhaabbachuudhaaf wantoonni barbaachisan mootummaan amala wayyaan irraa barate kan nama ajjeesu walitti guuranii hidhuu mana murtiin alatti doorsisuu dhaabuu danda'uudha qaba jechuudha. Akkasumas aggaammi tuttuqqaa miidhaa Oromoo irra bifa adda addaatiin gahu keessattuu dachii isaa jidduutti irra gahu kana dhaabsisuu yoo kan hin dandeenye taate walii galteen dur asii yoo guduunfane asii hiikamaa deemti jechuudha. Kanaaf mootummaarraa waan guddaatu eegama. Mormitoonnis akkuma agartan har'a adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Paartiin biyyoolessa Oromoo yeroo gabaabaatti galmaa'a. Erga heeraaf seera biyyaatiin karaa nagayaatiin naamusaan qabsoofne jedhanii filatanii karaa biraa ija raasuun hin barbaachisu jechuudha. Qalbii lama hiruun hin barbaachisu jechuudha. Heeraaf seera eeganii naamusa eeganii heera san keessatti heera tarroofamte san keessatti dorgomuun of ijaaruun of qopheessuun barbaachisaadha. Sarara cehanii mootummaaf sababa yoo kennan taate ammallee deebinee waan guduunfine san hiikutti seennaa jechuudha. Gaaddisa jalatti waliigaltee fakkeessaa osoo hin taane wal amantaa gadi fagoo uumuudha barbaachisa. Yeroo fudhata. Namoonni hedduun kun warra wal madeessaa ture. Waan hedduu nama gammachiisu keessaa yeroo ji'a hojjetaa turre kana keessatti abbootiin keenya gameeyyiin qabsoo keessa turan, ka xiqqoo walitti qoorrifataa turan, ka walitti gaarreeffataa turan hedduun siyaaraa walirraa fuudhanii aarsuu eegalanii turan jechuudha. Har'a inumaa waddaan baasuu hin dandeettu jechuudha. Cinatti nu dhiibanii maqoo bayanii haasayan. Kanaaf namni keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira. Hoggansi keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira. Amma immoo warra mormitoota qabsaa'ota duriitii fi warra mootummaa wajjin
walitti dhiyeessuudhaaf wal amantaan dhugaa wal amantaan Oromummaa irratti hundoofte akka dhuftuuf baay'ee irratti hojjechuu. Maaliif wal amantaan jiraachuu baannaan hiriyaa waliin amanne malkaa ceetuu hundatti wal kakachiifti. Kakattee achi ceenan immoo hundi. Kanaaf wal amantaan wanni gaarantii ta'e qophaa'u irratti hojjechuu barbaachisa. Walabummaa paartii ofii eegaa. Walabummaa independence paartii ofii eegaa dantaa sabaa dursuun barbaachisaadha. Kana maaliif hin jaa? Paartii dhaabaa qabatanii maqaa paartiitiin dhaabatanii mootummaatti maxxanuulleen mootummaa sin miidha maqaa paartiilleen balleessa. Tokko. Paartii qabatanii garuu paartii sabaa biyya caalchisanii waan paartii xiyyaa malee dantaa sabaa qilee adayxuun hin ta'u jechuudha. Paartii ofiis cimsachaa dantaa sabaatiif biyya immoo sanii ol cimsanii deemuun dhaabbilee siyaasaa hundarraa kan eegamu ta'a. Dhiibbaa fi deeggarsa uummataa kan biyya keessaa biyya alaa barbaachisa. Hojiin eegalame kun akka bakka gahuuf wal hubannaan eegalame kun akka bakka gahuuf hojii guddaa eeggamu uummanni keenya dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan jechuudha. Warra mootummaa irra jiru irrallee warra mormitoota irrallee biyya keenya keessa nageenya akka jiraatu filannoon ifaa bilisa akka jiraatu nama hidhuun nama ajjeesu wal ajjeesuun akka dhaabatu dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan. Bakka immoo waan isaan gaarii tolchanii cimsu deeggaruu hamilee kennuufii danda'uudha qabdan jechuudha. Dhaamsi tokko anis ni qabu kana. Egaa waa'ee isaanii waa'ee keenyaa kana jee ani hoo. Hanga ammaa akkuma beektanitti aktivistii xiinxalaa hoogganaa miidiyaa ta'ee gamaa gaman waliin dha'uun isin gargaaraa ture. Erga biyyatti galee immoo arrii xiyyattis fayyadamee akka jaarsatti Somaaleef Oromoo jidduuttis dhaaba kanaaf kaan jidduuttis hedduu yaalaa ture jechuudha. Garii itti milkoofne garii itti qaanofne humaa miti sabaaf goone. Kanaaf baay'ee yaalle hammi tokko bu'aa buusee jira. Haala amma jiruun garuu keessattuu duula Oromoo irratti guddaa banamee deemu kana ofirraa cabsuudhaaf dogongoroota keessaan uumamaa jiran karatti deebisuudhaaf moggarra dhaabachuun akka nan baafne anis warri wajjin daleenus gara amanuutti dhufnee jirra jechuudha. Kanaafuu filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo kanaaf filannoo asaanuu keessatti akka jaarsaatti akka daawwataatti osoo hin ta'in akka kaadhimamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf nan shakkin gaafan gargaarsa gaafadhu na biraan hafin dheengadda immoo bahee du'a na oolche san maqaa isaa kabachiisuudhaaf nan hirmaadha jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuma jeetti filannoon as deemu kun ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya saniif naannoo sanii murteessaadha. Filannoo san keessatti madrakaa fi fooramii kamirrattu dantaa Oromoo ejjennoo Oromoo dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka maletti. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru jechuudha. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Seenaa boonsaa qabna. Dharan nurratti hojjetame malee dhara orma irratti hin hojjennu. Daangaan nutti darbame malee daangaa namaan ceene. Dhugaa keenya awwaalame ka ormaantu hin. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'ota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinuu abbaa fedhe fuuldurattu
falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoggan asii deebi'e gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenyee bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmiyoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kana bu'aa buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana hin beeksifne. Wanni waadaa gallu garuu wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraa'u. Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsiimoo lafa baafannee lafa kaa'annee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegerra hoggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'uu qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiititti qoqqoodamnee hin seennu. Kana waadaan isinii gala. Wanta akka shakkinaa. Dr. Mararaanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis karaa irratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti, gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna. Warra kanarratti garaagarummaa yaada qabnuun wal kabanyee walii beeyne dorgommii keessa seenne yoo mo'anne fudhanne yoo mo'amne kennine uummata Oromootiif Oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaabna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hin jaanii naggana taraan teenya hin dhufu. Taraas yoo taate biyya ormaatti taraa salphiin qabanne. Waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amnu. Filannoo isaatiin yaada qabnu. Imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu, lafa keenya uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne uummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan uummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballee areera Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatii ta'u kan shuruuf kaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf wal hubannaa hooggansaa gaafata. Waliin hojjechuu miseensaa gaafata. Deeggarsaaf dhiibbaa uummataa gaafata. Gargaarsa rabbii gaafata. Ka biraa shellaqannaa alagaan barbaachisu jechuudha. Kanuma gahaan. Akkuma yeroo hunda qeerroodhaan jedhu hedduun keessan manguddoo dhugaa qabna qabnu. Dhugarraa gorree kijiba takkittiidhaaf daangaa ormatti hin dabarru dhugaa ormaa hin hirrifnu teenya immoo dabarsinee hin kenninu. Kaleessas tokkummaan kaane. Qawwee osoo hin qabaatin dukkana keessatti abboonni keenya ijatti babaasanii tokkummatti waan amananiif. Duu osoo beekanii ofii hafanii qabsoo baraarsinan jenne dhabamnee tokkummaa Oromoo dhiiga keenyaan dhaabsine jedhanii Magarsaa Bariifaan wareegamanii nu uumanii jechuudha.
tokkummaa Oromoo qabna. Tokkummaadhaan qabsoofna. Chirichaaroodhaan hin qabsoofnu. Chirichaaroodhaaf hin gurguramnu jechuudha. Miira qofaan hin oofamnu. Hawwii qofaan hin oofamnu. Beekumsa qabnu. Gorsa abbootii teenyati. Fakkeenya addunyaa walitti fidanne tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masakamna. Humna teenyan, hojii teenyan, tokkummaa keenyan, dhugaa keenya qabanne Rabbiin gargaarsifannee ni injifanna. Nagaan naa bulaa galatoomaa.